Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Baga bara haarawaa 2018 keessan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isin dhageessisaa Allalisee Wadaajooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo har'a amajjii 1 bara 2018 irraa eegalee tamsaasasaa itti fufa. Daayirektariin Jaarmiyaa Madiyaa Madda Walaabuu Obbo Aliyyi Galatoo akka ibsanitti jaarmichi bilchinaa fi dandeettii uummata Oromoo gabbisuu irratti hojjeta. Bal'ina isaaf dhaabasawaaf jira. Daayirektariin Jaarmiyaa Miidiyaa Madda Walaabuu Obbo Aliyyi Galatoo gaafiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhaniin akka ibsanitti raadiyoon sagalee Oromoo uummata Oromoo tajaajiluudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa haala addaatiin of qopheessee jira. Amajjii 1 reediyoon keenyaan jalqabaa. Reediyoon kun torbanii guyyaa 3 ni darba. Guyyaa wiixataa, harbaa yookiin roobii, sanbata daqiiqaa 30 ni darba. Sagantaan wiixataa xiyyeeffannaa, roobii mala jireenyaati, guyyaa sanbataa ammoo marii. Kaayyoon raadiyoo sagalee Oromoo uummata Oromoo dandeettii isaa guddisuudhaan rakkoo isaa furachuu keessatti qooda olaanaa akka baatu taasisuudha. Uummata Oromoos raadiyoon kun akka inni jabaatee hojjetuuf hirmaannaa isaa akka guddisu dhaamaniiru. Sagantaa kana hordoftanii yaada akka nuu kennitan, odeeffannoo akka nuu kennitan, yoo sagantaa kanarratti qooda fudhachuu barbaadan illee akka nuu qabdan nu qunnamtan abdii qabnaa. Kanuma waliin maqaa Jaarmiyaa Miidiyaa Madda Walaabuutiin hawwii uummata Oromoof qaban dabarsaniiru. Barri kun bara uummanni Oromoo bilisatti ba'ee gammachuun Finfinnee keessa alaabaa ofii hidhateeti itti jiraatu akka nu godhu numartuu waan kanarratti akka hojjennu asumaan dhaamsan si dhaamaati. Oromiyaa magaalaa Ambootti ayyaanni Birboo yookiin ayyaana jijjiirraa bara haarawaa kabajame. Qophiin kun eebba maanguddoota magaalaa Ambootiin kan eegalame ture. Maanguddoonnis barri haarawaan kun bara injifannoo bilisummaa fi birmadummaa akka uummata Oromoo hundaaf ta'u hawwii isaanii dabarsaniiru. Uummanni Oromoos wal cinaa dhaabbatanii diina dhiiga uummata Oromoo dhangalaasaa jiru akka ofirraa darban maanguddoonni kun dhaamaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ayyaanni amajjii fi guyyaa waboo dirree qabsoo Oromiyaa fi biyyoota adda addaa keessatti kabajamaa jira. Uummanni Oromoo ammallee harka wal qabachuun qabsoo bilisummaa Oromoo akka jabeessu addi bilisummaa Oromoo waamicha godhe. Abaawoon ibsa bara haarawaa ilaalchisuun baaseen akka hubachiisetti gammachuu fi nagaan uummata Oromoo kan deebi'u gaafa bilisummaan uummata Oromoo deebi'e. Bal'inaan dhaabasaatu gabaase. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti injifannoo qabsoon Oromoo galmeessaa jiru eereera. Yeroo ammaa kanatti qabsoon Oromoo tokkummaa jabaa hundeeffachuusaas eeree jira. Kana malees shira diinaa keessumaayyuu mootummaa wayyaanee addunyaatti saaxiluullee addi bilisummaa Oromoo eereera. Yeroo ammaa kanas qabsoo Oromoo fi shirri wayyaanee addunyaa irratti oduu duraa ta'e akka jiru kunis kan argame qabsoo Oromoo ta'uun hubachiisee jira addi bilisummaa Oromoo. Kanaan alas shira mootummaa wayyaanee uummata Oromoo dadhabsiisuuf shiraa jiru keessaayyuu qeerroo dadhabsiisuuf foolleen ijaaramee jiru irra aanamu akka qabu dhaameera. Humni liyyuu poolisii wayyaaneen deeggaramus Oromoo hedduu qeerraa buqqisuu kan dheere abaawoon kunis qabsoon kan irra aanamu ta'uu hubachiiseera. Uummata buqqaan gargaaruun birmannaa uummata Oromoo taasise abaawoon dinqisiifate gara fuulduraattis akka itti fufu waamicha godheera. Gara fuulduraattis shiroonni adda addaa hojjetamuun kan hin oolle waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoo kana jabeessuuf uummata Oromoo deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi caasaaleen adda bilisummaa Oromoo wal qabatanii akka hojjetan abaawoon dhaamee jira. Hojiilee hojjetamuu qaban keessaas karoora diinaa hunda burkateessuu irratti ciminaan hojjetamuu akka qabu abaawoon dhaameera. Miseensonni dhaabaa woboon karaa hundaan of jabeessuun sochii qabsoo babal'isuu fi karoora dhaabaa hojiirra oolchuu irratti akka hojjetanis abaawoon hubachiiseera. Qabsoo bilisummaa Oromoo fira horuu irrattis akka bal'inaan bobba'amu abaawoon dhaamee jira. Taphataan kubbaa miilaa Laayiberiyaa Joorji Wiihaa pirezidaantii Laayiberiyaa ta'uun filame.
BBC'n akka gabaasetti filannoo guyyaa kibxata taasifameen Wihaan dorgomaa isaa Joosef Boyakaay sagalee 60 argachuun dursee jira. Deeggartoonni isaas daandii Monoroviyaatti bahanii dhiichisaa turan. George Wihaan pirezidaantii dubartii Afrikaa yeroo jalqabaaf filatamte Ellen Johnson Sirleaf bakka bu'uun aangoo qabate. Komishiniin filannoo biyyoolessaa Laayiberiyaa kamisa akka ibsetti sagalee 91 lakkaa'aman keessaa taphataan duraanii 61 yoo argatan Boyakaayin immoo 38 duuba jiru. Taajjabdoonnis akkaataa filannoo itti taasifame dinqisiifataniiru. Laayiberiyaan lammiilee miliyoona 4.6 qabdi. Isaan keessaa miliyoona 2 kan caalan bahanii filannoo irratti qooda fudhataniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma. Sagantaa keenyaaf wajjin turtii gaarii. Hawaasa Oromoo Melbourne Austraaliyaa fi naannoo jiraataniif baga waggaa haaraa 2018 fi guyyaa wabootiin isin ga'e jenna. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Austraaliyaa kora waggaa gaggeeffatuun walqabsiisee kora hawaasaaf waltajjii marii akkasumas yaadannoo kabaja guyyaa waboo isinii qopheessee waan jiruuf haala adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo sochii uummata keenya biyya keessaa fi sadarkaa humni diinaa itti jiru walii ibsuu fi mari'achuuf waltajjii isinii qopheessee jira. Dhimma kanarratti kan ibsanuuf kennanii fi nu mari'achiisan hooggansa ABO naannoo keenya irra dabalee keessummoota gurguddoo fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo humna haaraa lafa fagoo irraa dhufan isinii qabna. Jaal Saamiyaa Usmaan miseensa Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo USA irraa. Jaal Yaddii Abdishakur miseensa Shanee Gumii Sabaa ABO Kanaadaa irraa akkasumas naannoo keenya irraa Jaal Gaashuu Lammeessaa miseensa Shanee Gumii Sabaa ABO ni dhiyaatu. Yaan gumaacha marii isin har'a sa'aatii gabaabaa kana keessatti gootan qabsoo bilisummaa Oromoo keessattii fi ABO biratti iddoo guddaa qaba. Guyyaan amajjii 7 2018 sa'aatiin sa'a 1:00 waaree booda hanga sa'aatii 7 waaree boodaatti ta'a. Bakki Kissington Community Recreation Center, corner of Altona Street and Kissington Road. Carraan kun isinin darbin kotaa irratti hirmaadha. Yaada dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 421 497 896 422 137 812 injifannoo uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo konyaa Victoria Austraaliyaa. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Gadantu gadaa bilisummaa gadaan injifannooti gadaa tokkummaa wal waamne awanne wal jala amma yerooni geesse yeroon walii galee gallu alaa garamana baagadaa garamana baagadaa garamana baagadaa garamana baagadaa. Maqaan keenya tokko katiin nu waamanii uleenis tekkumaa katiin nu dhaananii nu galteerti dubbiin argine hubanne wal malee Oromoon akka firan qabne beelomnee dheebonne haala gana nuun kutu ta'e nuti kolfaa inni keenya nyaatu dhagay 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 hoo 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 deeti lafaa kee ati keroon biyya diina jalaa baasuufi qabsoon Oromiyaa damboo batuu jira mallatoon mudate ilmaan hadaa abbaa harki wal qabate ololli nu diigu alagaan afarsu bakka amma geenne duuba nu deebisu ibidoo fi qabsiisen deebi'a kee gubatu ta'uu kee garsiisi sanyii waaqoo guutu ta'uu kee garsiisi sanyii taaddee birruu ta'uu kee garsiisi sanyii jaarraa jabdu akka durii miti uummannu bosonaa hin baanu biyyaa
isa keessa teenee isumaaf hojjennaa hin baanu biyyaa goota biyyaa bayuu didee biyya biyyee ta'e hin baanu biyyaa guutamaa hawaasiif fakkeenya nuu ta'e hin baanu biyyaa nadii gammadaatu fakkeenya nuu ta'e hin baanu biyyaa gishuu jaarraatitu fakkeenya nuu ta'e hin baanu biyyaa Gadantu gadaa bilisummaa gadaan difannoti gadaa tokkummaa wal waame awaanne wal jala amma yerooni geesse yeroon walii galee gallu alaa garamana baagadaa Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati. Itti dhiyaadhaa. Wabon jirtu jirra alkool Oromiyaa tokko lama sadi Rason sagale keenya irraan jirtu hirmaannaa keenya Rason sumaafni keenya wabon nibon Sagaleen kun kan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti argaman. Ka waraabame immoo bara 2017 amajjii keessa ture. Yeroo sanatti akka carraa raadiyoon sagalee Oromoo immoo qilleensarra hin turre. Haa ta'uti gaaffiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo raadiyoon kun akka iddootti deebi'u gaafatu hedduudha ture. Iddoo waraanni bilisummaa Oromoo jiru bakka tokkotti argamneerra. Buttaa kam keessa jirra? Urjii bilisummaa keessatti argamna. Baay'een gammade gidduu keessatti argamuu kootiif nu jiraadha. Waraanni kun haga humna isaatti waan qabu hunda qindeeffate buna danfisee kunuunsa malchiisu nu godhe. Miidiyaa dhimma Oromoodhaa dabarsu irraa dhuftanii gaaffii deebii kana na gochuun keessan anaas ni fayyada waan ta'eef isaan keessaa tokko ijaansee arkeen ture. Kunis waan baay'ee na gammachiisa keessaa isa tokko. Itti aanseetillee namoonni miidiyaa kanarra hojjetaadhaa waliin turtan akka carraa ta'e akkaan fuulduraaf illee isaan arguus abdii naa kan jechaadha. Keessaafuu Arijii Galatoo yeroon sagalee isaa dhaga'u nama Oromoon qabdu hayyuu Oromoo keessaa tokko jeen ilaala jechaadha nama sana. Baay'ee waa baay'ee sirraa baradheen jira waan ta'eef otoon ijaan arkee baay'ee natti tola jechaadha nama sana. Hayyuu Oromooti jeen akkasitti ilaala waan ta'eef. Hojiin isin achitti hojjettan hojii baay'ee boonsaadha. Keessaafuu kaayyoo irratti yeroo isin Dassuudulaa wajjin gaaffii deebii marii goggoodha geggeessaa turtan waan baay'ee onnees namatti horu waan uummata Oromollee baay'ee jajjabeessuudha jechaadha. Qabxiileen isin achirratti kaaftan baay'ee akka nama waan san geggeessu tokkottiin ilaala jechaadha. Baay'een hordofna jala hin yeroo dhiyoo inni sararraa dhabame kanatti maal ta'e kan jiru komii baay'ee sammuu xiyya keessatti dhalchee ture. Egaa duraan dursee gaazexeessaan dhaabasaan gidduutti argamee gaaffii deebii naaf gochuu keetiif baay'ee galatoomin jedha. Itti aansuudhaan sagaleen raasoo cufamu galeen raasoo maaliifi ija uummata Oromootu cufame jechuu dandeenya jechuudha. Firaa fi diina kan addaan ittiin baafatu hawaasi keenya raasoodha jechuudha. Shira mootummaa wayyaanee xaxee akkaataan uummata keenya itti ajjeesuu fi iccitiilee diinaa waajiroota hundaa keessa siroota hundaa keenya itti dhageessisu raasoodha jechuudha. Mootuu cufame jechuudha. Dabalataan immoo waraanni bilisummaa Oromoodha. Tarkaanfilee nuti diinatti irratti yeroo yerootti fudhannu kan nuti fudhannu kana
nu dhageessisaa jechuudha. Isa kanarratti immoo baay'ee itti gammannaa jechuudha. Kanaaf raasuun cufamuu jechuun gadda guddaatu nutti dhaga'ama jechuudha. Ammaan dura waa'ee cunqurfamuu saba Oromoo fi haala uummanni Oromoo keessa jiru siyaasa uummata Oromoo dabarsuun kan beekamu saaba'oo sagalee bilisummaa Oromootii fi arraata gumii sabaa abaa'ootii jechuudha. Itti fufuudhaan miidiyaan kun seensaa innis akkuma sagalee bilisummaa Oromoo waa'ee warraaqsa Oromiyaa keessa haala siyaasa uummata Oromoo sochii waraana bilisummaa Oromoo dabarsuudhaan baay'ee miidiyaa beekamaadha. Akkasuma hedduu jaallatamaa dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'e jennaan qophii kanarratti adeemsa isin ittiin oduu dabarsitan adda. Waarii marii qophii jira, qophii hundee kajuu jira, mala jireenyaatu jira, qophii fayyaa jira. Gaazexeessitoota achirra jiranillee namoota addaati jechuudha. Akkaataan itti dhimmanii onneedhaan oduu dabarsan baay'ee keessa keenyatti jaalala addaa isiniif qabna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'ennaan torbanitti guyyaa 3 dabarsitu sa'aatii san akka haraaraa nuti ta'e hiriirree teenyee dhaggeeffannaa jechuudha. Egaa haala hin beekamneen maaliin akka dhaabbate siif ibsuu hin danda'u bosona keessa hin jira. Dhaabbachuu isaatti uummanni Oromoo miidiyaa kana jabeessee akka deebi'uun dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Dhaammannoon akka miidiyaan kun deebi'uu ibsu hedduudha ture kan miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa dhiyaachaa ture. Hawaasni Oromoo biyya keessa jiranis reediyoon kun akka qilleensa irratti deebi'u gaafachaa turan. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuus reediyoo kana qabiyyee addaatiin akka qilleensa irratti deebi'u murteesse. Obbo Aliyyi Galatoo Daayirektariin jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu qabiyyee raadiyoon kun qabatee dhiyaatus nu ibsanii jiran. Reediyoon kun waa hedduu qabatee deebi'e. Sagantaan akkuma duraa yeroo isaan jijjiiramne sa'a daqiiqaa 30 sulillee hin jijjiiramne guyyaa wiixataa roobii fi sanbata xiqqaa duraa darbaa sa'aanillee sa'a 7 walakkaatti waan jijjiirame hin qabu. Haa ta'u wanti jijjiirame sagantaa hedduu dabarsinaa amma sagantaa hedduu dabarsuu irraa sagantaa 3tti gad deebifneet sagantaa kwaalitii qabu torbaanitti sagantaa 3 dabarsina jechuun sagantaa xiyyeeffannaa jedhu mala jireenyaatii fi marii ka jedhu sagantaa kan dhiyeessuu deemna. Raadiyoon sagalee Oromoo kanaan dura hojjetaa kan ture uummata Oromoo bakka adda addaa jiru akka wal qunnamu taasisuu irratti ture. Inni ammaa garuu wal qunnamtii bira darbee bilchina siyaasaa kan murtii qajeelaaf jabaa ofirratti hirkate kennuu nama dandeessisuu irratti kan xiyyeeffate. Armaan dura waggaa 4 dura uummata keenya bakka jiru kakaafneeti ulaagaa tokkoon mootummaa kanaaf fafoo dhaabateeti mirga ofii karaa nagaa akka falmatu kakaafna jechuun yeroo sanitti kaanee waggaa 3 hojjetaa turre milkaa'eera. Amma immoo uummanni keenya political consciousness dammaqii siyaasaa gaafiin Oromoo gaafii bilisummaa waan ta'eef gaafii bilisummaa kana deebisuuf uummanni akka gaariitti itti yaadee bilisummaa saniif irratti hojjechuu qaban kan jedhuun sagantoota adda addaa kan waan san milkeessu irra hojjechuuf tattaafataa jechuudha. Raadiyoon sagalee Oromoo kan hojjechuudhaaf jiru rakkina uummati Oromoo yeroo ammaa keessa jiru keessaa akkaataa furmaata waliigalaa itti argatan akeekuu irratti xiyyeeffachuuni. Sababa kanaan galiin raadiyoo sagalee Oromoos furmaata rakkoo Oromoo isa guddicha irratti kan xiyyeeffate. Galii waliigalaa bilisummaa maaliif hundi keenya martuu garbummaa jala jira. Amantiin keenya, aadaan keenya, afaan keenya, maqaan keenya, qe'een keenya, qabeenyi keenya, ijoolleen keenya, qaamni keenyallee hidhaa jira. Kana waan kana maraa kan furuu dandeessu uummanni Oromoo bilisa ba'e uummanni Oromoo kan bilisa ba'uu danda'u yoo siyaasaan Oromoo furame siyaasaa Oromoo kana furuuf ammoo karaa adda addaatiin biyya keessaatiin biyya ollaatiin biyya alaatiin waan silaa bakka jirtutti godhuun sirra jiru kana godhuufi hojjechuu qabdaan akka miidiyaatitti tokko wanti goonu uummata Oromoo yaanni isaa kuni uummata Oromoo bakka tokko dhufeera kawaa warra waan Oromoo hojjetu kun yaanni isaa akkuma uummata bakka tokko akka dhufu irratti hojjechuu. Lammaffaa waan Oromoo kana waan Oromoo hojjetu yeroo baay'ee keessa seenanii laalanii Oromoon akka dadhaburra waa hojjetanii fi qaalofni Oromoo bakka siyaasaa jechuun akka alagaa jalaa cufamuu danda'u irratti hojjechuu. Kabiraa waan Oromoo akka gaarii deemu kana akka summeessine eeguu beekumsa kennu. Kun ammoo waa Oromoo fakkeessanii waa Oromoo jedhaniiti
akka Oromoo hin sobne akka tolee tolchanii fi ammallee hiree yeroo gaarii dhufeeraa fi yeroo kanallee akka Oromoo irraa hin lufne xiyyeeffannaa Oromoo maal akka ta'uu qabu waan akkasitti irratti hojjenna. Kun uummanni Oromoo martinuu yeroo uummanni Oromoo waa itti gumaachu yeroo uummanni Oromoo waa Oromoo tissu yeroo uummanni Oromoo fuula isaa yookaan qalbii isaa alagaarra godhee waa Oromoo barbaadu bilisummaa Oromoo barbaadu kanaaf akka Oromoo milkaa'u irra hojjetu waan ta'eef waan kana fasiliteetii waan kana gargaarra waan kana haala mijeessinaa jechuudha. Innaa hojjettan sagantaan maal fa'aa irratti xiyyeeffattu maal fa'aa hojjettanii galii amma yaaddan kana amma sagantaa sadii hojjechuuf deemna sagantaan sadii kun tokko xiyyeeffannaan kun poolitikaa Oromoo maal ta'uu qaba akkamitti deema haala amma keessa jiru kana keessatti haalli isaa nama hedduu waan adda addaa mataa isaa keessa uumeeru kana keessatti maal akka ta'uu qabu xiyyeeffannaa uummanni Oromooti xiyyeeffachuu qabu irratti xiyyeeffannaa sagantaa jedhu warra dandeettii qaban muuxannoo qaban afeeranii waan kanneen irratti warra armaan dura biyya san keessatti bulchaa turan sisteema keessa turan akkasuma warra adda bilisummaa Oromoo keessa muuxannoo guddaa qaban wanti kun garam akka deemu maaliif haalli amma keessa jiru haala 1991 jalqaba saffakkaata malkatni adda addaa yoo akka transitional government kan dhaabatu taate haala akkamiitiin dhaabataa uummanni Oromoo maal ta'uu qabaa fedhii ofii akkamitti ibsaa haala jiru kanneen xiyyeeffannaa kana keessatti adda addaa dhiyeessinaa mala jireenyaati sagantaan qopheessu sagantaan kun yeroo baay'ee akkuma nama kilaasii seenee baratuuti beekumsa adda addaa ka qaroomaa mala adda addaa kanneen fuudhanii uummata Oromooti hiruun beekumsa isaa dandeettii isaa muuxannoo isaa akka inni ol buteeti waan tokko yeroo gabaabaa keessatti akkaataa inni akka salphatti hojjechuu danda'u irratti beekumsa hiruu fi mariin kun Oromoo keessa uummata Oromoo keessa garaagarummaan yoo jiraanillee warra siyaasaa Oromoo keessa garaagarummaa waan jiruufi garaagarummaan kun akka dhiphatu marii adda addaa goosisaniiti qalbiin Oromoo sun bakka tokko deebitee alagaa akka dhiibdee waan Oromoo kana dandeessuu dandeettu irratti sagantaan marii hojjetaa jechuudha. Akka jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu amanutti raadiyoon karaa rakkoon Oromoo itti furamu keessaa isa salphaadha. Raadiyoon uummata Oromoo bakka inni jirutti dhaqqaba. Kanaafuu aksesii uumaaf jechuun waan silaa odeeffannoo argachuun isaanirra jiru ka silaa reediyoo oduun jiraanne arganne ka sababa reediyoo argatanii yaada isaanii karaa reediyoo dabarsanii deebanii uummata dhageessisuuf hiree uumaa fi karaa san beekumsa argatanii warra beekumsaa fi muuxannoo adda addaa qaban beekumsa argatanii beekumsa isaanii ol dabala beekumsi yoo dabale namni tokko hojii tokko akka salphaa hojjeta. Kabiraa reediyoon gatii salphaan waan kan akka inni argatu godha. Ulee barbaade qabatee ni deemaani. Kabiraa waa'ee security rakkoo mootummaa isarra gawaan akka TV yeroo ilaalan anteenaa waa adda addaa irraa buqqisanii rakkoo san hin qabaatu. Kabiraa uummanni Oromoo warri amma sababa Oromootiif leenjii waraana waan adda addaa keessatti qooda fudhatanii akka salphatti waan kana dhaga'aniiti waan isaan hojjetaaranii waan uummanni Oromootti jiru arguun isaanii humna isaanii kanaaf rakkoo uummata Oromoo kana wal bira fiduuni rakkoo furmaata yeroo wal bira fidu uummanni Oromoo rakkoo furataa jechuun karaa rakkoo Oromoo tokko itti furatuuni alagaa qawween nurra jiru kana humnaan dhiibdee harka micheefteet waan Oromoo kana harkaa baaftu malee rakkoo Oromoo akka salphatti hin furamu. Kanaaf uummata kana mara ol argisiiftaa jechuudha warra barate warra waraanaa qotee bulaa warra baratee mootummaa hojjetu warra kanneen mara bakka tokko fiddeeti isaanii tokkorraa akka isaan nyaatan gootaa jechuudha karaa reediyoon. Reediyoon karaa biraa wanti inni galu rakkoo akkamii furaa horii dhiqqaani rakkoo Oromoo akka furamu godha. Maaliif wanti amma waggaatti 20 kafallaa waggaatti 20 odeeffannoo guddaa hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Reediyoon kun yeroo darbu biyya adda addaatti dhagama qajeelma reediyoo irraa dhageeffachuu danda'a biyya akka Eertiraa biyya akka Somaalee Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuutti keenyatti dhagaanii warri biyya biraa jiranillee reediyoo telefoona fi bilbilanii irraa dhageeffachuu danda'an jechuudha addunyaa kanarra warri ammoo hiree kana hin qabne yookaan immoo yeroof ta'ee bakkaaf ta'ee haala adda addaatiin dhageeffachuu hin dandeenye yuutuubii irratti dhageeffachuu danda'an yuutuubii irra kennaa feesbuukii irra kennaa waan kanneen akkasitti dhageeffatanii kanaafuu
haala deemaa jiru kanneen akka salphattoonni warri amma mootummaa keessa jiraataniit achitti yoo waa adda addaa hojjetan rakkoo adda addaa irra gaaja'anii sodaatanillee odeeffannoo achiin nu erganii waan achi keessatti deemaa jiru uummanni Oromoo akka dhaga'u karaa kennaan godhanii jechuudha. Hojii miidiyaa waggaa 3 keessattis jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu muuxannoo argatee amma hojiitti deebi'ee qaba. Muuxannoo arganne hedduu tokko sagantaa hedduu hojjechuu irra sagantaa hagoo kan kwaalitii guddaa qabu kaawaan hagoo irratti xiyyeeffateeti hojjetuu qabaachuun faayidaa amma bilisummaa kanaaf waa guddaa argine kabiraa immoo yeroo waan tokko jalqabuu deemtu nama hedduutu waan kana hin hojjenna jedhee si waliin ka'a fakkeenyaaf reediyoo kana yeroo jalqabnu yaada kennan turre uummata hedduutu ka'eeti uummata Oromoo hundeessuu qabna jedhaniiti bara 2013 keessatti nama garan 280 ta'a ka'aniiti horii haga barbaachisu yeroo kennallee kennina jedhaniiti ka'anii namoota kanneen keessaa namoonni baay'een haga weessuu jedhamanii akkasirraa haman naannoo hawaasa keessatti yaafatti waan adda addaa hojjetu irratti arge kanaaf yeroo waa hojjetullee namni innaa mara sifaana dhufee hin hojjenna jedhu haga wayii akka sifaana deemeeti si biraa hafu yoo namni si biraa hafu immoo itti hojjetu kun karatti akka dhaabachuu danda'u kanaaf kan taane nama meeqa qabamna afaan adeemaa nama meeqa haga dhumaan afaan adeemaa waan jedhullee xiyyeeffannaa keessa galchitee waan kanneen waan amma risk manaajimentii waan irratti barbaachisaa ta'e irraa baranne kun ammoo anaafsatillee miidiyaa turreerra kan hawaasa reediyoo hawaasaa irratti illee gara waggaa 10 hojjedheera biyya Austraaliyaatti akkasuma reediyoo kana irratti waggaa 3 hojjedheera haa ta'u innaa maraa waa baay'eetu si fakkaata malee innaa maraa jira dhufan nu dhageeffata maal barbaadanii yaada akkamii qabanii eentu waan nu dhageeffatu fudhata eentu waan nu qopheessu kan afoo dhaabataa warri nu wal dorgommuun mootummaa Itoophiyaa jechuun akkamii waan kenna kana laalanii je'anii waan sanniin laalaniiti akkaataa karaa gabaabaan horii diqqaan yeroo gabaabaa keessatti ajaa Oromoo milkaa'u ullee muuxannoo arganii na fakkaata. Namni adda addaa muuxannoo adda addaa argachuun mala akka orgaanaayizeshiniititti xiyyeeffannaan keenya maal akka ta'uu irra jiru waggaa tokko boqonnaa fudhannee itti dhimmaarra boqonnaa kanarraa waan duraarra wayyeessinee waan adda addaa hin hojjenna jedhee abdii. Raadiyoon Sagalee Oromoo amajjii 1 bara 2014 yeroo eegalu sana rakkoo walqunnamtii uummati Oromoo qabu hiikuudhaaf ture. Erga siyaas miidiyaaleen adda addaa uumamanii tajaajila garaagaraa uummata Oromoof kennaa jiru. Akka jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu amanutti yeroo ammaa kana uummata Oromoo guddisee kan barbaachisu bilchina siyaasaa fi dandeettii guddaa kan ittiin rakkoo ofii furatan uummachuudha. Raadiyoon Sagalee Oromoos galiin isaanii guddaa bilchinni siyaasaa fi hubannoon saba keenyaa guddatee rakkoo isaanii beekumsaaf muuxannoo gaarii irratti hundaa'anii akka hiikkatan gargaaruu irratti kan xiyyeeffatedha. Hojii raadiyoo kanaa milkeessuufis hireen reediyoo kana keessatti hirmaatanii qooda fi ba'an ni jira. Gargaarsi guddaan wanti godhuu barbaannu qalbii uummata Oromoo sana wayyeessanii fi akka uummanni ilmaan Oromoo martuu waa Oromoo kanarratti gargaarsa qabsoo tanaa godhaniiti wanti Oromoo kun milkaa'ee nu martinuu garbummaa jalaa baanee akka namaatitti addunyaa kana keessa akka namaatitti akka jiraannu godhuuf beekumsa si barbaachisu. Kanaaf wanti guddaan uummata Oromoo gaafannu ka duraa dhageeffatee beekumsa ofii ol dabaluu muuxannoo ofii nuu kenneetti muuxannoon kun akka namni martuu qabaatu godhu kalammaffaa gargaarsa diinagdee nu godhu jechuun warri maaliif mallaqa qaballaa ofiinullee horii baafneetu waan kana hojjanna nu horii nu barbaachisu garuu isteeshinaa sun 20 barbaada waggaatti warri mallaqa qaban mallaqaan horiin nu gargaaraniiti akka waan kana waggaatti ofirraa kafalleet waan kana hojjannu nu gargaaranii warri kanarra lufaniit anillee qooda fudhadheet miseensa ta'ee as keessattillee sagantaalee hojjedhaa oduullee biyyaa funaanaa bulchiinsa keessattillee gargaarsa adda addaa isinii godhaa horiillee buusa jedhanii doolaa 200 baasaniit foormi jiraa isa guutaniit miseensa ta'anii hojii jiru nu waliin akkuma amma nu hojjennu kana nu walii hojjechuu danda'anii jechuudha. Raadiyoon Sagalee keenya irraan jirtu hirmaannaa keenya raadiyoon sumaafii keenya woboon ni boon. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya xiyyeeffannoo har'aa asumaan goolabama waan nu waliin turtanii nu dhaggeeffattaniif hedduu galatooma.
Haga yoonaatti caqasaa ka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.